Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Boqochuu, awwaalamuu fi du'aa ka'uu haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam. Baroota haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam biyya lafaarra jiraattee akka tokkotti yoo lakkoofnu waggaa 64 ta'a. Guutummaan bara jireenya ishee kana qoqqoodnee yoo ilaallu immoo mana warra ishee waggaa 3, mana qulqullummaa waggaa 12, mana Yoseef waggaa 34, mana Yohannis waggaa 15. Isaan kun yeroo daaman waggaa 64 ta'u. Dubroon fayyinne waan ishee akka ta'e ibsuudhaaf umuriitti waan argamte waggaa 15ffaa isheetti haadha waaqummaaf filamte. Waggoota hafan waggaa 49 guutuu haadha waaqaa deessuu fayyisaa addunyaa haadha Kiristoos jedhamaa jiraatti. Umurii ishee waggaa 64 kan taasifachuudhaan abboonni keenyaa galatoo Dubroo bakka 64tti hiranii geessisaniiru. Har'as qulqulloonni baay'een yaadannoo kanaaf si'a 64 kadhannaa geggeessu. Baroonni Dubroon biyya lafaa kanarra fooniin jiraatte xiqqoo haa ta'anis malee isaanumtiyyuu gidiraadhaan kan darban turan. Kunis mucaa ishee deessee waggaa lammaffaatti Heroodisiin ari'amuun gara Gibxiitti achis erga deebitee mucaa isheen yeroo ijoollummaa isaa raajiiwwan dinqisiisoo hojjechaa waan tureef namoonni naannichaa ni ajjeesna jedhanii yeroo ishee yaaddessan bara barsiisummaa isaas Yihuudoonni ajjeesuudhaaf waan barbaadanis kanas yaadda'aa. Xumura irrattis immoo mucaa ishee fannootti yeroo agartu gadda guddaan erga inni ol ba'ellee maqaa isaadhaan kan lallaban duuka bu'oota isaadhaaf yaaddaa kan turtedha. Kana hundumaan boodagaa qulqulleettiin Dubroo Maariyaam mana Yohannis waggaa 15 erga jiraattee booda sanyii Addaam hundumaa fooniin du'uu waan hin hafneef dhalattee waggaa 64ffaa isheetti amajjii bultii 21 bara 49tti fooniif lubbuun ishee adda ba'an. Haalli boqonnaa ishee gabaabinaan gidiraa armaan olitti kaasne kanarraa ishee boqochisuudhaaf mucaan ishee ulfina waaqummaa isaadhaan ergamoota isaan kabajamee qulqulloota kakuu moofaa waliin bakka isheen turte gara mana Yohannisitti gadi bu'e. Duuka bu'oonni kutaan laba isaaniirraa duumessaan dhufanii haadha isaanii akka geggeessan ajaje. Isaanis dhufanii eebbi kennuuf haa ta'u kadhannaa keetiin nu yaadadhu jechuun geggeessan. Kana booda abbaan ishee Daawit mootittiin mirga kee ni dhaabbatti kan jedhu faarfachaa ogeessichi Salomoon immoo kottu kugee gaarii jechuun faarfannaa qulqulloota hundumaaf galateeffannaa isaanii waliin lubbuun ishee gara samiitti ol baate. Duuka bu'oonni gooftaa keenyaa awwaaluudhaaf baatanii gara geessisamaatti ka'an. Yeroo kana Yihuudoonni kana duraan ishee awwaalamee guyyaa 3ffaatti du'aa ka'e akkuma jedhan ammas immoo isaa du'aa kaas jechuuf miti awwaaluun qaban irraa fuunee gubna jechuun irratti ka'an. Duuka bu'oonni gooftaa keenyaas foon ishee baatanii osoo deemanii dhaabsisuun foon ishee gubuudhaaf yeroo jedhan foon ishee tuquudhaaf harka isaa kan erge tufaaniyaan harki isaa achi rattafe. Kana booda Dubroon ofuma ishee Phexroosiin harka isaatti deebisiifi jechuun harki namichaatti deebi'eef. Gooftaan keenyas kana booda foon haadha isaa gidduu isaaniitii qulqulluu Yohannis waliin gara samiitti ol fudhate. Qulqullichi Yohannis duuka bu'aan akkuma dachee irratti ishee tajaajilaa ture samii irrattis immoo tajaajilaa ishee ta'e. Qulqullichi kun amajjii 21 irraa kaasee hanga hagayya tokkotti guyyoota 189 ishee bira turuun hagayya bultii tokko gara lafaatti deebi'e.
Duuka bu'oonni gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos foon isheen awwaallatii nafnu jechuun hagaya bultii tokko subaa'ee qabatan. Tokkummaan ta'anii subaa'ee lama erga xumuranii booda Waaqayyo gooftaan keenya hagaya bultii 14 bara 49tti reenfa ishee ergamaa isaatiin isaaniif erge. Duuka buutonnis gammachuun reenfa haadha isaanii fudhatanii awwaallatan. Awwaalamtees nafnee akkuma qulqulluu ilma ishee guyyaa 3 halkan 3 booda du'aa kaatee gara samiitti ol baateetti. Mootichi Daawit dursee raajii isaan maaloo gara boqonnaa keetti ka'ii atiif qulqulleettiin bultoo kee jedhee kan raajee du'aa ka'uu haadha keenya Dubroo Maariyaamiin xumura argate. Faarsaa 131 lakkoofsa 8. Yeroo duraaf du'aa ka'uu haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam kan argee duuka bu'oota gooftaa keenyaa keessaa tokko kan ta'e Toomaasidha. Toomaas duumessaan osoo deemaa jiruu daandii qilleensaa irratti haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam waliin walitti dhufe. Isheen yeroo sana du'aa kaatee gara samiitti ol ba'aa jirti. Yeroo kana Toomaas dursee du'aa ka'uu ilma kee argii nafee ammas immoo kan kee argii nafuu kootti jechuudhaan yeroo gadduu isheenis lakkii duuka bu'oonni biraa du'aa ka'uu koo nagarree du'aa ka'uu koo arguudhaaf kan jalqabaan sidhaa jechuudhaan sabbata ishee isaaf laatteetti. Duuka bu'oonni warreen hafan immoo du'aa ka'uu haadha keenya Dubroo Maariyaam hin argiin hafnuu jechuun hagaya tokko bara 50tti subaa'ee qabatan. Hagaya 16 ilmi ishee gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ishee waliin argamee ofii isaa duba jalqabaa haadha isaa immoo teessoo Phexrosiin luba lammaffaa Isxifaanosiin diyaaqona jalqabaa taasisuun sirna qulqulleessaa raawwatee isaan qorrobsiise. Haala kanaan duuka bu'oonni hunduu du'aa ka'uu haadha keenyaa arguu danda'aniiru. Egaan walumaa galatti kitaabni qulqulluun mootittiin uffata warqee uffattee mirga kee ni dhaabbatti akkuma jedhee haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam du'aa kaatee mirga Waaqayyoo jirti. Faarsaa 44 lakkoofsa 9. Mirga Waaqayyoo kan jennee mootummaa Waaqayyoo jechuu keenyadha. Haala yeroo sababeeffachuudhaan waa'ee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam dhalootaaf guddina ishee kabajaaf qulqullummaa akkasumas galata isheef ta'uu dhiyeessaa kan turre kanumaan raawwanneerra. Eebbii fi kadhannaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hunduma keenyaaf haa baay'atu. Galanni Waaqayyoof.